Barsiisuun ijoollummaan dagatamnaan baay'een boodan qabamu ganama gadhiifamnaan maatii miti hawaasa miidha duraan deegamnaan kunoo sadarkaan dhaabbaatu wallaalamnaan kan silaa rabbiin biraa badhaafamu qaddamnaan abbaataa duwwee ta'ee meeqatu abaaramnaan irraa dhalaatee zallamnaan abaaramuun shakkini islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna sidiini akkataane hagarre akkataanu tolfannaa waa wal yaadachiisuudhaaf kaanetti tarkaanfannaa bu'uura diinii keessaa dagatame qorannaa dhaloota fuulduraatiif kottaa waa karoorfannaa waan dandeenyuut oolfannee kaanis rabbiin kadhannaa of jala laaluu miti fageessine waa yaannaa akka ilmaan keenya bakka gaarii geessu barbaannaa akkaanootarra taane ta'urra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما شاء الله akkasitti suuraa kana guutuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam irratti qara'an suuraa hiikan suuraa kanaa nama baay'een galti ummanni kaafiraa yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qur'aana kana irratti qara'an socho'uu dadhaban takka socho'uu dadhabanii akkasumatti dubbatullee dadhabanii mecaqasan suuraa guutuu isin gartan kana akkuma jirtuun raqqara rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam itti mi'oofte dubbachuu dadhaban qalbiin isaanii guutuu akka jirtuun harkaa fuudhamte akkasumatti qara'an suuraan egaa jiruma isaanii tana odeessiti rakkoo isaan rasuula irra geessan akka isaan amantii itti miidhan waan isaan itti miidhamuu hedan akka wanni isaan gabbarantuu waan dharaa taate bu'aa tokkollee hin qabne أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتم مقائف ما اتبافتني إف ما تلشتني إف ما أما اللي ديبتني ربيتني قبرتني ربي وان أمنت سورا قرآن نكون waan isaan gabbaran san bifa saniin ifa baasee arrabsu wajjiin deebii takka illee hin kennine ima caqasan osoma oofu tiseen egaa rabbiin azifati الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون سبو قرآن هجنا كان آيات نبوف نكان تناتك أوستني تبعتني tanaan kofaltani hin boottani rabbii keessaniif sujuudaa jedhe egaa kuno yeroo inni sujuudaa aayaan sajada ageenna rasuula rabbiga sujuudan hundi isaanii waliin sujuudan akka jirani yeroo sujuudanii sujuudni dhumee qur'aani dhumatee rasuuli rabbii cal'ise namuu iflaale isii eessa jirraa maal keessa jirraa sila osoo quban qabne amantii islaamaa fudhanne jedhadham osoma quban qabne akkuma nun sehinitti amantiin nu seentee jedhan yoos namuu wal aalatutti godhe maa sujuudde ati maa sujuudde hoo saba maaliif sujuudne ummanni bal'aan ammoo baadiyaa irraa dhufe ka umraa godhatuu dhufee xawaafarra jiru qureesh guutuun akka jirtuun islaamtee amantii fudhatte jedhanii baadiyyaatti oduu hin dabran warri baadiyyaa qiyaas malee oduu jaalata dubbiin tuun haga deemtu warra muhaajirtoota nama 14 kaan oduun tuun itti geette abboo umar islaame hamzaan islaame makkaan guutuun akka jirtuun amantii islaamaa fudhattee jedhan الله أكبر
jette oduun hidda hin qabne hedduttu hidda nama dhowwa oduu hidda hin qabne hedduutu hidda nama dhowwa nama qubatee jiru oduu dharattu buqqisa waan dharaa dhugaa sehe hujii ifii gallakkisee waan ifii gallakkisee hagamtu buqqa'a amma wanni deebanii ilaalan hega dhara osoon buqqayin dura addaan baafate silaa waan deeqoo takka gaya sila garuu dubbiin ammoo malama namnummaan beeka'aa dhara dhaamsa itti ergee bareechisanii dharatti himu yookan dhugummaan isaan geettee dogoggora isaan fahamu dhugaa jirtu isaan dogoggora yaadammo duraanumayyuu wama dharat isaan bira ga'ee san keessaa takka san keessaa takka tataateef waa taatu warri obbolowan keenyaa ka achi jiru duraanuu biyya fi yaadanii ji'um sadi qofaa jiran amma eega deemanii isaan yeroo san yaa rajab deemanii shacbaanimaaf ramadaan shawaal ji'a sadi qofaa achi jiran biyya fi qiyaasa malee yaadan isaan ka biyya fi yaadanii qiyaasa malee biyya yaadan oduun tun itti dhufnaan akkuma fi fedhanitti hiikan namni tokko waan tokko jaalate hiika aqlii fiitiin hin hiiku fedhii fiitiin hiika wanni ammoo aqliin hin hiikamin ta fedhiin hiikamte tun nama miiti baay'ee furmaanni waan tokko aqlii yoo tahe malee yoo fedhiin tahe nama miidha fedhii fiitiin hiikan fedhii fiitiin hiikanii eega namni hunduu aslame hujii wanni duraan nu erganiif yoo warri sun kaafira tahe ummata muslimaa fixe amantii tana tiksaanuun jedhanii ergamne eega ummanni guutuun akka jiruun aslame amantii fudhate maalumaaf re'asteennaa jedha nama jennaan murtii irra gayan murtiin isaan irra gayan maal murtiin isaan irra gayan maal deebi'u eessatti makkatti innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun dogoggorri baay'ee nama miidha jarjarsis akkasuma nama miiti osoo silaa yeroo san namu tokko ergatanii osoma yeroo san yookaan ifirraa taa'anii rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam dura taa'an isaanii ka duraanuu isaan erge yoo dubbiin dhumatte isatti ergee deebi'aa jedhaani odoo eeganii sila dubbiin akkasumatti gabaabdu yoo tahuu baatanis odoo nama tokko ergatanii tokkichi kun oduun deebi'eefi sila gabaabdu garuuga waan ji'a sadeen kaan keessatti ijaaran hoxxee xiqqittii diiganii meeshaa fi fa'atanii ilma fi guurratanii fa'atanii markaba barbaadanii kireeffatanii akka jiruun godaananii deebi'an la hawla walaa quwwata illaa billah akkana gaa kuno waan dharaa namni dhugaa sehee baay'ee miidhamaan yeroo deeman markabarraa bu'anii miilan gara makka'aa deeman garuu yeroo markabarraa bu'anii miilan achi deeman makkatti kaloofnan shakkan yoos maal jedhan mee guyyaan hin seennu haa aduun nuu dhiituti haa bulluu jedhan taa'anii aduun dhiiteefi halkanoofte mee nu hundi hin seennu nama tokko ergannee waan jiraa laalee oduun nu haa deebi'u jedhan nama ergatan yeroo nama ergatanii odu'uun namtichi deebi'e qiyaasa malee isaan rifachiise maal jedheen makka
haga duraan isin quba qabdanirra hammaattee jedhe subhaanallah subhaanallah mee hagam takka miidhaman ikwaani hagam takka miidhaman mee laala wannummaan isaan markaba saniin kireeffatanuu maal qaban maal tahan amma ammoo nama 14 jenne yoos dafanii wal gayanii 14 isaanii kora qabatanii ta'anii marii goran wal mari'annaa koottadhini ta'an wal mari'atan wal mari'atanii marii sanitti murtii dabarsan murtiin tun qabxii sadii qabxii sadeen kana keessa tokkoffaa maal jedhan namni magaalaa tana seenuu dandayu rakkoo takkaan maletti haa magaalaa seenee rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam itti dhaqee waa'ee achirra biyya sanirra waan najjaashirra jiruu biyya sanirra akkaataa nu keessa jirurraa rakkoo nu mudatterra haa odeessuufi eegasii ammoo amantii islaamaa waan qur'aana nu booda bu'e fuudhee nu haa dhufuunii jedhan takka saniif nama lama filatan lamaanin usmaanii lamaan usmaanin lamaan saniif filataman usmaan bin affaaniif usmaan bin madcuun takka lammata nama gari jira ka magaalatti deebi'ee jiraatuu hin dandeenye ka ammoo hajaa magaalaa keessaa waa hajaa wahii qabu mallaqa wahii achii fudhatu liqii wahii namarraa fudhatu waa namaa baasu namni kun halkan kana seenee osoo namni hin garre keessaa haa deebi'u hajaa fi fixate hajaa ifiitiif ta nama biroollee fixe dhaamsa kiyyas itti dhaamadhe ka ifillee fudhatee magaalaa seenee hajaa fi fixatee nu haa deebi'u sadi haqni keenna kun akka jirruun habashatti haa deebinu murtii sanirra ga'anii murtii sanitti hujirra oolchan jarri tuun hunduun deebite jarri lamaan ammoo عثمان بن عفان هذا من سان تلا رسول ربي رقية والجين في عثمان بن مذعون لما نسان سينا عثمان بن عفان كون قصدي سا بني أمية رأيني ولا زمان سنتي إره نقابو مكة كيسا نما ساني نموتو قون دندو دليل كان قاقافا غزوة حديبية رسول ربي عليه الصلاة والسلام عمر يندم جنان عمر ديم دندو جد نمك أبو عثمان إرقي يدين كان نموتو قون دندو نيسا bani umayyaa akkas jechuu raabi sufyaan fa'a inni kun gosa sattiksee saniin seene usmaan bin madcuun ammoo gosti isaa gosa jabdu bani jumaxi ammoo gosti isaa isa jibbiti keessattuu gaa maanguddichi gosa isaa umayyaa binu khalaf diina isaati arguu hin danda'u kanaafuu inni maal godhe namtichi kaafira hundaa irra bada'a walid bin mugiira isatti dhaamsa dhaamatee abboo nagaa naa kenni jedheen akka nagaan keetti irratti seenu biyya sii kenne koo seen jedheen akkasi dhaqe sulleen sun jarri ammallee lammata habashat deebi'an isaan mee achuma dhiifne makkatti hasi deebine ammallee makkatti hasi deebine duraan gaafa hamzaaf umar amantii fudhannaan qureesh haga tokko in qabbanoofte rifattee caldhifte haga tokko garuu guyyaa sujuunni sun argamerraa qiyaasa malee dallante maqaan isii baduu qureesh akkasitti maqaan badde rifannoota sanirraa wal aalate namni wal arrabsu gore warri guyyaa san acheessan taa'ee achi sujuude sun martuu arrabfame maqaa badaa itti qabate kana ofirraa dhiquuf namuu nama islaamaa kana miidhutti gore
أما وان جدًا نمن دوران أمانتي إسلامات أنا شكيك أبولين إيجا قريشي قوتو أكا جرتون سجود دو أرجي أمانتي إسلامات أنا حقا دوران رتجاباتي فرطها أمانتين تون حقا دوران رفجآتي كنافو harka jaba'aan qabuu qabna jedhan lammata eega najjaashin akka gaariitti qeebale ijoollee taan qubsiise nagayaan qubatanii akka gaariitti jiraatu jiranii eega dhagayanii sulleen isaan dallansiifte waa lamaan kanat isaan dallansiise dallansuu kanarraa ka'e qiyaasa malee nama miidhinsa qofaa miti nama muslima tahuu isaa beekame hundaa to'annaa jala oolchan ka hidhaniif ka hidhaa manaa hidhame socho'uu hin danda'u galma gurraacha bilaak liistii jedhamu kana keessa oolchan maqaa isaanii hunda tokkolleen imala deemuu hin danda'u magaalaa keessaa bahuu hin danda'u garuu deemuu hin danda'u bifa kanaan qabanii rakkoo gurguddoo saniin booda rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam marroo lammataa waggaa lamaan booda hijiraa marroo lammataa ammallee habashatti nama baay'een hijiraa bahaa jedheen san ammoo yoo rabbachiin nu eege darsii itti aanu keessatti yoo rabbachiin nu eege waliin dubbanna والله سبحانه وتعالى أعلم قالتهما ربي سنرها جالته خيري هندا ربي مداول التنوك أبي ركوب اللو والقافة إيافة قم توماني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني ولي قلي دلو تفكي توني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني بريكون كان ولي في عنو ولين يانو قم توماني رحمة ما كان كيديني نملك سي دنيا ديني يا ربنا سكرنا كما تشوبي لماني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني درتكم ما دوني قوة إسلام جبسي قلبي أمة قري ونرد عن فقسي جد أمة إسلام هدوين جريكس ركوب قسمات والكوكود والليس شيطان هنزيف جني قمدك والقيس يا دسا والتمس قرين قرقر والبافناني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني